maaltu gara sitti si ofii dhiiroo? Uummanni Oromoo irraa dhaalli malee duraan dhaalama. Nama namummaan keessaa calaqqisuu naan jaa. Osoo toltummaan jiraachuu baattee barumsan baradhu ture. Akkamiin gargaartan? Ani toltummaa beekamtiin dalagu. Namatu si era laata? Warra Rabbiin onnee itti namaa kannifu. Waa kannachuu danda'an bira waa kaateetu madda galii keenyaati. Amata 5 akkanatti obbolummaa ta'anii hin nyaanne. Ijoollee wajjin takkaa nyaatee hin beektu. Hin nyaanne. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota ammayyaa ashoo kun sagantaa isin jaallatanii daawwattan sagantaa ammayyaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan yeroo marazaa kanatti kan isiniif dhaleeffamu har'aan tana akkuma daawwattanitti odeessa maayaa irra isin keenyeeti. Amma immoo keessummaa isin irraa barattanii waa irraa buufattan jennee abdannu. Afeeruudhaan as istiidiyoo maayaatti wal bira teenyee jirra. Keessummaan kayya har'aa Obsaa Bayyaani. Obsaa Bayyaan namoonni hedduun isin miidiyaa toora marsariitii garaagaraa irratti yookaan isa sooshaal miidiyaa jedhamu irratti beeytanii jeetiin abdadhaa nama jabaa wanni naafi isa wal qunnamsiisee waan inni khayrii dalagu inni immoo eenyu kan jedhu daranku ibsaatii an qopheessuun sagantaa kanaa irratti tarafa faajiitti Obsaa baga wal agarreen siin jaa. Baga nagaan nu eeddan. Hayyee fayyaadayii. Mee hanga tokko irra nu kaa'amee waa'ee Obsaa. Hayyee Obsaa namoonni beekan hojiidhaan beekanii Obsaa Bayyaan Mahammadiin jedhama. Dhalataa Godina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaa. Magaalaa xiqqoo seena qabeettii biyya goototaa biyya Adam Diimaa magaalaa biyyoo Karaabattiin dhaladhe. Biyyoo Karaabat dhalatte? Biyyoo Karaabat. Biyyoo Karaabat beektaa? Nin beekaa seenaadhaan nin beekaa. Seenaan namoonni beeka. Adam Diimaa wajjin qabatee namoonni beeka. Achiin dhalannee barumsa chumarraa hafnee hanga yuunivarsiitii chumaan deemnee. Obsaan gabaabinaan iddoo kana dhufuus kan sababa ta'e hojii toltummaa hojjedhuun hin beekamaa jechuudha. Hedduu bareedaadha. Anis khayina walirratti si beekee waan kayriyaat dalayduuni. Samucaan kun maal makaawwamsateef nama akkana argachuun eebbifamudha jeeti. Daawwattoonni khayya keessattuu labanni itti aanu hedduu dhaloonni sirraa barata jeetiin si affeerreeti. Maaltu gara sitti si ofii dhiiroo? Gaaffii bareedduu nu gaafatte. Ganaa hogguu gaaffii tanaatti na gaafattu waan dhagahame. Dhugumaan siin jechuu. Ani toltummaa beekamtiin dalagu. Toltummaan anaaf sooshaal miidiyaadhaan mul'achuudhaaf yookaan immoo akka namni gartee mul'ata jedhu jiraame namni ganamarraa ka'ee ani hayyuun tiyya kana godhuu qaba jawuu sana jiraame akkasiif miti toltummaa kan hin dalagu jiran. Toltummaan ana na keessa jiraatte. Ani immoo har'a qalleeyyiin ture. Maatiin keessaa beekuu. So osoo toltummaan jiraachuu baattee barumsan baradhu ture. Akkaan har'aan nama gargaaree daftara namaa bitee qalama namaa bitee namni barumsa barachuu dadhabee karatti hafu akka inni karatti nafni godhaa jiru kana namni anis daftara naa bitanii kophee naa bitaa shamiza naa bitaa yeroo yuunivarsiitii irraa galuu ka'ee tiraanspoortii dhabee hafuu deemutti saayibannaa ergaatiin yuunivarsiitii irraa galaa ogguu yuunivarsiitii deemu immoo tiraanspoortii na godhanii uffata naa bitanii akkasittiin qaree. So ba'aa isaaniin beeka. Harka wal qabuudhaan nama rakkatee bira dhaabbachuudhaan furmaata argamuun beeka. Ba'aa namarraa buufamuun beeka waan ta'eef miira na keessa jiru santu ka'umsa naa ta'ee maali yaadi gaafaan jalqaba toltummaa tanatti eegalu yuunivarsiitii Gondaree irraa digirii jalqabaa achiin eebbifame akkaan galeen namoota gartee kutaa 12 qabxii bareedduu fidanii yuunivarsiitii dabruu carraa harkatanii garuu sababa maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'aniif dookumentii fannisanii ganna keessaa bishaan guuran namaaf ergaman
osoo dandeettii qabanii saqaa ifaa ta'anii sababa gartee horii dhabuutiin sababa gartee nama isaan gargaarullee dhabuutiin ijoollee karatti hafan kana akka isaan karatti hafne harkaan qaba kan jedhuun yaada eegalee akkaan hojjetaa mootummaatti akkaan qaxarameen nama 50 mariisise. Hottaame barattoota kutaa 12 xumuranii yuunivarsiitii deemuu dadhabanii hafan baadiyyaa fi magaalaa hedduutu jira. Isaan kan waliin guurree akka isaan barumsa fixatan biyyaafis maatiifis hawaasaafis akka ta'an haa goonu jee mariisee nama 50 nama mariisee guututti yaada kana poozitiivli fudhatan toltummaa gaafan jalqabu jechuudha. Ni fudhatanii zan teenyee mari'annee dambiitti bulmaataa ittiin baafnee caayaa barattoota harka qalleeyyii jennee moggaafne maqaadha. Zan shantama nama tokkorraa fuunaa sammuu ulaagaa baafne. Ulaagaa akkamiini namootaan kana barsiifna kan jiru. Ulaagaan xiyya tokkoffaa irratti barataa cimaa ta'uu qaba. Lammaffaa irratti osoo dandeettii qabu barachuu dadhabuudhaan hafuun ulaagaa jalqabaa goone. Yoom amma nama kaayyoo hin qabne barumsa barachuus hin barbaanne namni kun waan inni fedhu godha waan ta'eef namoota akkasii waan ta'eef namoota ciccimoo ulaagaan isaanii harka qalleeyyii ta'an jennee nama 10 galmeeffannee isaan jalqabsiifne. Ani amma alhamdulillah dooktara tokko, injiinara tokko, akkaawuntaantii 4, maarketingii nama kana ABC baaseetiin jira. Waaw! Baaseetiin jira. Bakkaan itti kufuu ka'ee bakka sanii yoo xiqqaate hanga addunyaa kana gubbaa jirtu gufuu ati itti gufatte. Namni biraa deebi'ee akka ittiin gufanne kararraa kaasuun mataan si toltummaadha. Hafeen turen. Ani Jabuuti dhaqee Soodiin deebi'ee baharri irra bu'ee deebi'een jira. Egaa eebbifamtee booda moo duraan? Imalaan barumsa keessa dabre kana kutaa 6-7 kana jireenyi akka carraa ta'ee uummanni fi abbaan kiyya waan adda bahaniif alaafinanni manaa ijoollee na boodaa guddisuunis ana qofa waan ta'eef mootii qabaattee haati obsaa mootiidha. Ibidda keessa gubattee abbaa malee nu guddifte. Nus barsiifatte. Haa ta'u garuu uummatii cinaatti namoonni akkana qaban osoo jiraachuu baate hin dandamu waan ta'eefiin waan san uumnee ijoollee yuunivarsiitii kabartan goosifne ka'umsi tola ooltummaa kiyyaa sababni matuma kiyya. Tola natti oolameen as gahee namoonni carraa tolatti oolamuu yoo argatan bakka guddaa gahuu danda'an sababa tolatti oolamuu dhabuutiin karatti akka nafne anis nama akka kiyyaa waan baasee hooyi. Osoon koleechitti feerraa waan as dhufan. As dhufu kiyya sababni maali? Toltummaadha. Namoota isaanii. So anis namoota akkas harka qabee yoo gargaare kan jiruufin toltummaa eegalee amma namoonni baay'een feemasummaa dhiyeenya dhuftee sooshaal miidiyaa fayyadamuu beekamtii argachuu hooyi tiiktookii fi feesbuuka kanaaf viidiyoo waraabnee itti fakkaata. No. Anaaf toltummaan jecha oli. Jiruuf jireenya kee jechuudha. Anaa hojii dhalattee na hojii guddattee so kanaaf toltummaan miiraan ibsu oli jechuu kanaaf hin jalqabe. Hedduu bareedaadha. Mudannoo seenaa ajaa'ibaati. Namni immoo kaleessa osoo hin dagatiin har'a immoo boorri ijaaruu jechuun cimna guddaadha jeetiin yaada. Kana keessatti egaa mudannoon hin dhabamu. Akkuma gaarii haasa'e kanatti ijoolleen hanganaa kun injiinara hanganaa dooktaraa akkana jettu akkuma jettu kanatti kana keessatti immoo wanni ta'e hin dhabamu akkasii mire. Wanti kana keessatti si mudate hin jiru. Toltummaa keessatti? Meeqa 2012 yuunivarsiitii irraa ba'ee 12 eegale. Akkaan eegaleen daa'ima tokko jira daa'ima qaama sagaraa hin qabne. Uumamaan qaama sagaraa hin qabdu daa'imni. Daa'imni uumamaan qaama sagaraa hin qabdu garuu osoo qaama sagaraa hin qabaatiin waggaa 5 geessee jirti. Daa'imni san. Bakka sanatti erga dabarachuu barbaada. Maaliif rakkoon hawaasni marraa baane maal jedhama beektaa? Hawaasa waliin jireenya isaanii keessa dabree keessummaafuu ta'u. Kan wal gargaaru harka wal qabu wal hirpura dhalanne. Aadaa wal gargaarsaa duudhaa ganama Oromooti. Waan nuti immoo sooshaal miidiyaa gubbaa jirru kuni hawaasa barsiifnee miti. Toltummaa uummanni Oromoo irraa dhaalle malee duraan dhaalamne. Nuti maali kaayyoon keenya? Dhaloonni obsaa booda akkuma anan kalee abboota kiyya irraa dhaaletti dhaloonni booda waan gaarii haa dhaalu jenneeti malee waan haaraa nuti ittiin hin dhalatin tafinne miti. Maaliif waan qarsiin jabeetaa? Hawaasa kalee akkasitti beeku. Hawaasa toltummaa wal gargaaruu wal hirphuu beeku san keessatti xiqqoo aadaan toltummaa baduun dhabamuu mul'achaa ture. Miciyyoon ani waggaa
waggaa 5 guutuu qaama sagaraa malee jirtu tuni hawaasuma keessa Ana dubbaa ganda dhalootaa jedhamu keessatti baay'inni hawaasa sanii nama 900 or nama 1,500 caala. Abbaa warraa jechuudha. Daataa nan qaban hojjetaa hojii faayinaansii jitu waan ta'eef. Waggaa 5 lugguun siin jedhu baadiyyaadha. Yeroo boqqolloon ashiittee daa'imni kan boqqolloo nyaatu haati isii futee gabbaafti. Boqqolloo nyaattee qaama sagaraan qabdu. Hogguu ijoollee nyaata nyaattu haati ilmoo san futee gabbaafti. Ala dhaabbatti. Micoo san dhaqee fiidoo waraabee gargaaruu kiyya qofa osoo hin ta'in eessa jirraa? Akkamitti dila kan hawaasa keessa namni rakkata? Akkamitti dhokata uummata jira? Akkamitti dhokata? Kaleessa uummata maal beektaa? Manguddoon dur tulluu gubbaateet baadiyyaa jechuudha. Hawaasni nuti irraa baane. Gaara gubbaaneet mana aarri keessaan baane jiraame? Mana waatti hin bilchaane? Mana aarri keessaan baane tulluu gubbaa dhaabbatanii ilaalanii manni san aarri keessaan baane maal ta'e? Dhaqanii mana san raashina kaaniif. Ilmaas hongee san bona san akka dabalan godhan. Distii ittiin bilchaanne san mana biraa baru ibiddaa ifachuun bar qooshaa jiiftees. Distii bishaan qabattee. Uumma dalaguu jiran jaanii. Akkasii malee. Humni keessanii bara saniiti. Bara saniiti. Uummanni immoo uummatuma saniiti. Hedda Oromoo achirraa dhufteedha nuti. Jenereeshiniin kiyya jechuun jenereeshiniin gaappiin uumame jechuun gaaroominni abbootii keenya san dhaloota obsaa bayaan fa'aa biratti yoo hanqina qaba. Bakka sanitti waan saniin ani gargaarsa micoo qofa osoo hin ta'in kaayyoon micoo san gaafaan ani gargaarullee booldi godhee mul'isuu fedhe fiidoo waraabni toltummaa halaalaa nama yaammannu kuni osoo ganda jirutti aadaa wal gargaarsaa akka cimsu barsiin walitti himee gaarii kan jiruufin bakka sanatti illee ijoo godhee kaasu jira. Zan maaliin gochuu qaba miidiyaa gabbaasuuf qulqulleeffachuu qaba. Niin fuudhee buufata fayyaa naannoo keenya san jiru ogeessa fayyaa Abdul Hamid jedhamu tokko nama cimaa limicoota nama qaama sagaraan qabdu jennee odeeffannoo nageessee laaliin jeeni soo ciibsee hojii ilaallee qaama sagaraan qabdu uumamaan. Iddoon qaama sagaraan jira hin qabdu duuduudha. Waggaa 5 haati san garuu qoraan gurgurti. Maaliin jaatti beektaa micoon san fasaashiin isii qaama sagaraatiin hin bahu iddoo fincaaniitiin bahu waan ta'eef dirqama haxmiitii bassoo gurgurtee faantaa waan kana. Haati tun immoo waan kana gochuudhaaf maallaqa harkachuu qabdi. Gaafa qoraan magaalaa geessitee qoraan hin bitamne daa'ima sana gabbula nyaata biraan nyaatu waan ta'eef. Daa'ima akkasiitu na qunname mudannoo na gaafatteef hin kaasee. So wantaan amma an siimu kana yeroo amma naaf ati as teenyee haasoo nutti baadiyyaa fagoo keessa wantoonni kun ni jira. Ganama gaafa hirribaa kaanu bitaa mirga xol gaafachuun wal iyyaafachuun toltummaa hojii nu keessatti dirqama tokko qaba. Micoo sana achiin fuudhee mana hakamaa geessee ni maxxansee namni akka baay'ee rifatee ni hirmaatanii fi waan ni geessine Harar geessine hawwata faanaan ilaalanii beellama nuu qabanii beellamni dheerate dhuunfaa Jeneraal Hospitaal kan jedhamu jira. Dooktaraan dubbisee dhuunfaa yaalchifne jechuudha. Zan isteeppiin jalqabaa lubbuun jiraachuun micoo sanatti maa godhama qaba dooktarri kan jedhan asiin dhoofamee qaamni sagaraa tubboon asiin deebi'ee sagaraan akkasii irraa bahuu qabu. Garaan dhiitee jira. Feessullaa suurattee jirti. Qaama sagaraa isii hin jiru waan ta'eef kanaaf asiin operaasyoon dalagamee fi qaamni sagaraa asiin akka irraa bahu goone. Waan ajaa'ibsiisu ta'u keessaa micoon san guyyaa dura warra hojii nyaata nyaattu haati ni gaggabde. Amata 5 akkanatti obbolummaa ta'anii hin nyaanne. Ijoollee wajjin takkaa nyaatee hin beektu. Hin nyaanne. Dhiifama, sorry. So guyyaa dura waan san gootu haati ni gaggabde. Sababni isii haadha. Ijoollee isiitu hojii gisee walta shaammaatee wal lolanii nyaatan san. Wal harkaa fudhachuu san ilmoon san hireen harkannee guyyaa duraa ni gammaddee haati mannaan jettee micoo tanarra booda. Maqaan micoo maali beektaa? Fedhasaa. Fedhasaa jechuun maal jechuudha? Fedha waaqaa. Fedha rabbiitiin jedhu. Maqaa fedhasaa Maamad Turkii jedhamti.
haati micoon tun booda fedha isaa obsaa jettiin hin jira si guddifataa si kana taatee naa kannite hawaasni keessaa baane hawaasa akkas ture garuu micoo sana ammallee yeroo sadi deebisnee ammallee ganaa qaama sagaraa dareeniif jira. Tokkoffaa kana goonee fi lammada qaama sagaraa waan ajaa'ibsiisu ta'u asumaanuu ergaa hawaasa keenya biraan kan barbaannu waan kun uummanni keenya abaarsa jedhu isa uumama garii garii kagartee rabbiin uume kana waan waliin arrabsinuuf furmaan ni jira gabbaasuun manneen akamaa abbiinsaa yaalchisamna ijoollee maasiin dhoote qaama sagaraan qabu moora ijaa hubannoo dhabaan hawaasni keenya dhoosee ta'an malee abaarsa jennee waa walii waan goonuu miti amma akka amantaa musliimatti nama agartee gizee psychologically dhimmi rabbii qoftiin kun agartee siseentee waan biraa hunda dhiiftee rabbii qofa qabattu jira namoota akkasii jira akkuma agartee mamadaa gadaam seentee alam baqqaa jitu waan jiraan nama du'aa godhuu ibaadaa isaa malee addunyaa keessaa bahee bakka muhabbaa rabbiituun qofa seentee bitaa hojjira namni dalagachuu qaba akkasii toobatu jechuudha abbaan biqiltuu sanii nama akkasiiti inni dalagu yeroo sanitti. Tanamaa tana waan nuti yennuu kana agartee daa'imni kun fayyuu qaba ni fayyaa qaama sagaraa ni dalagamaa haa barattu haa nyaattee dhugdu jennuun kun isa bira hin jirtu. Inni rabbii akkana godhe tarbii jedhiisa baqqala tarbii malee kasaabee jira. Hin gootuun hanji. Haati micoo muunii bochi na dhorkan baqa. Ani immoo micoo qaama sagaraa dalaguu qabuuf tabiraan jirti. Tanaaf fardi jeddura fuudhee malee wal caqacca'inee hedduutti illee aareetiin baqqaa isin galfadhaa saniin fidaa egaa illee yaadeen micoo sagaan nagala akkasuu dide abbiin jeen ani maqaan kiyyaa bolo jaaba iddoo itti dhaladhe bakka kanaa yoo ilmoon tee duute gosti tiyya gosa tanaa gumaa sii kafalan ilmoo tee naa kannii yoo duute gumaa warra keenya irraa fudhattaa jettiin harkaa fuudhe. Ajaa'iba. Oguun akkana jiruun haati booche kan dhalin gosa sitti meeqa gumaa irraa fudhattu maa kana hojii haati doltu. Inni gabbee dhimma sana akkasii dhoosanii fi dalaganii fi turootummaa kiyya keessa waggaa 8 tan inni irraanfanne tan micoo sanaati jechuudha. Waaw ajaa'iba. Obsaan gaa tolooltummaati namoota hedduudhaaf ooltu keessaa kan nuti beeknu jiraachuu mala kan nuti immoo hin beekne hin dhageenye jiraachuu danda'ati. Awwala irratti isaanumatu siif ergamoo atumatu akka tasaa yoo itti buutee deemtee gaafatamoo amma kan ammaan dura daa'ima yaalchiste kana kan warra birootis jiraachuu danda'a hedduudha kanuma amma mudannoo adda irraa qabdu kana haaste malee namatu si era laata. Eeruun nugaa eeruu nu bira geessuun odeeffannoo san jala deemnee fudhannaa edda baay'ee feesbuukaan nugaa amma fakkeenyaaf 2012 toltummaan gurguddoon ani hedduu akka fakkeenyatti illee dargaggeetti irraa fudhatan jee fudhu 2012 2014 kan 2012 hongee 2012 koronaa 2014 hongee sarkaa arsii baalee burqaaleen toowwii guddinaatii fi argee bahaa ture sanatti duula sooshaal miidiyaan goonu sochii bal'aa walitti taasifnuun ganda jiran hundatti namni mana deemee fiiduun turgu eegale. Haati tunis beela qabdi, haati tunis rakkoo qabdi, tanaa dhukkuba kaansarii, tuni kalee, tuni tiroo. Feesbuuk keenya yoo seente warafaan Xuqur Ambassaa yookaan waan dicoorraa jiin namuu ganda hunda erga. Kan biyya fagoo lannu erga. Achirraa odeeffannoo san fudhannee sababni erguu isaanii kan ta'e hojii nuti sooshaal miidiyaa gubbaatti gartee babal'ifnee hojii nuti duulota gurguddaa lamaan goone san namoonni baay'een na baree odeeffannoo kanaa kan nun godhe kan koronaatii fi kan hongeessan. Achumarraa muuxannoo babal'attee waan fiduu harkan waan hamtuu harkan nu biraan ga'anii asumaanuu immoo wanti ergaa dabarfachuu barbaadu namni hundinuu rakkoo ganda isaanii qofa beeka. Amma namni tokko kan aanaa keessa jiru qofatti rakkoo gizii harku nama saniif rakkoon bakka sanii olii hin jirtu isa sanitti. Kan bakka biraa jirus haadha biraa rakkatti harkeetti naa dawwalaa isaafis rakkoon haadha sanii olii hin jirtu. San caaltu hin jirtu. Nama saniifis. Ani immoo aanonni magaalonni hundinuu natti erga. Kanaaf amma irraan turtu filtee goota kan ganda keetii qofa goota jira. Akkuma kan gartee hojii bareedduu jirta jabaadhu obsa siifaa kannu rabbi isaa gargaaru yoo si eebbisutti kaan immoo laaluma uffina gartee inni harkisan qofa dhaabbachuudhaan deebisaan nuti definee kan nu dhabnu kun
haadholii biraa nama kaansariin qabu nama kalee onnee nuti biyya Hindii Turkii geessinu wal'aanu kun isatti mul'atu. Maddi galii keessan maali? Eessarraa akkamiin gargaartan? Ati amma hojjetaa mootummaati. Hanga tokko namoota muraasa walitti mariisiistee hangi gargaartu akkuma jirutti ta'ee amma yaaliin qarshii gurguddaa barbaachisullee jiraachuu malaati. Maddi ka'e eessa? Namoota gaggaarii addunyaa kana gubbaa rabbiin fitee jira. Warra rabbiin maallaqa waliin qabee bira kaate. Maallaqa of osoo hin ta'in warra rabbiin onnee itti namaa kanniif. Waa kannachuu danda'an bira waa kaatetu madda galii keenyaati. Ogummaa fiidiyoo tokko posti goonu. Ogummaa fiidiyoo tokko posti goonu irra baay'ee nama miliyoona 5, miliyoona 6, miliyoona 4 gaafatamaa jira. Kana obsaa cheekii barreessuu hin danda'u. Maddi galii keenya maali? Namoota gaggaarii tatta'anii maallaqa qabaniin wanta ulfaataadhaan maallaqa nu qophaa'antu jira. Ogummaa posti goonu akkaawuntii nama sanii achi gubbaa keenya waan ta'eef keessaan nu qunnamanii odeeffannoo dabalataa nu gaafatanii namoonni maallaqa guddaa galchuu barbaadu jechuudha. Itti himna akkaawuntii sana maallaqa galchaniif. Garii immoo nutti ergeet nuti dheenee fiidiyoo waraabnee habirlee akka hirmaatu goonee fi akkaawuntii keenyaaf. Kanaaf maddi galii keenyaa warra rabbii addunyaa kanarratti uumame keessaa warra sababa isaanii nuti jiraachaa jirru. Addunyaan tun silaa akkaataa itti wal ajjeesaa, itti wal hammeessaa, obboleessi obboleessaa hirriiba dhabaa, guddina namaatiif gammachuu dhabdee namni siirii wali godhee summii wal nyaachisuun addunyaa irraa bannu. Jiraachuuf keenyaa sababa katan namoota gaggaarii nama dhukkubsatan sooran, nama dhukkubsataniif cheekii mallatteessan, karaa rabbiin jiraatan addunyaa tana dhiifama nu godhamte waan ta'eef maddi galii keenyaattis warreen filaman sana jechuudha. Bareeda. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Ammayyaa Shoo kan daawwachaa jiran sagantaa Ammayyaati. Sagantaan kun walitti maltiimiidiyaa Siinqeedhaa fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshinii waliin ta'uudhaan qophaa'ee isiniif dhaleeffama. Akkuma daawwachaa jirtan gaa nama karaa khayriirra jiru tola ooltummaadhaan obboleessa keenya fakkeenya gaarii ta'u hundaafuu waa qabaachuudhaan osoo hin taane yaada ballachuudhaan sammuu ballachuudhaan waan gaarii namaaf dalaguu yaaduu qofaanii nama gargaaruun akka danda'amu waan nu mul'isu. Obboleessa yoo wajjin haasa'u jirraate isinis waa hedduu irraa barattan jeetiin abdadhaa YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatina. Dhaabbileen garaagaraa immoo Maayaa TV Show waliin hojjechuu barbaadan kottaas faanis ninjaa itti dhiyaadha. Obsaan gaa istiidiyoon alatti waa'ee isaa hoggaaniif gaggaafadhu iyyaafadhu hedduu nama qoosu nama taphatu nama gofatu sanirraa immoo amalli isaa personaalitiin isaa namummaan keessaa calaqqisuu naan jaala. Kana naaf ibsi maalirraa hin jeegaa? Nama addan baasuu amantiidhaan waan hunda waa hedduu natti himaniiti. Mee obsaa waanuma gabaabaan naaf ibsi yoon siin jee akkamiin naaf ibsita? Hamma si ibsan sanillee gahuu baadhu ilma namaati hamma san hin gahu nama waan ta'eef akka namatti immoo ilaalchi nan qabu ana akka obsaa baay'ate jechuudha. Ilaalchi nan qabu ilmi namaa kun addunyaa tana gubbatti namni nama ta'uu isaa qofaan kabajamuu qaba. Anamma muslima amantaa hokkaan kabaja. Oromoodha. Saba hokkaan hin jaalladha. Eenyummaa isaa aadaa isaa. Muslima ta'uu kiyya oromummaa kiyya akkaan kabaju akkaan jaalladhutti mucaa kiristaanaa amantaa isaa guutuu kabajaaf. Eenyummaa isaa afaan isaa aadaa isaa kabajaaf. Waliin jireenya hawaasummaa keessatti ani wantoota ati qabdu si kabajee ati wantoota nan qabu naa kabajnaan addunyaa tana gubbaa jiruu nagayaa sanaaf ta'in jirtu. Namoonni hirriiba nagaa rafan namoota maallaqa gaarii qaban osoo hin ta'in namoota ilaalcha gaarii qabanidha. Namni namaa gammadu saba fakkeenyaaf miimman Oromoo ta'ee akka carraa namni Oromoo irraa ta'e yoo du'e nadhagameen gaddaa mire gaddi kumaaf ni dhagame. An bakki jiru Oromoo ta'uu isaa qofa osoo hin ta'in kan dhagahamuu qabu nama wayii tokkoon miidhame namummaa isaati. Gaafa nama deebinu hawaasummaan diinagdeen waliin jireenya hundi toleet addunyaa nagaa jiruu nagaa haala nagaatiin jiran. Kanaaf waa hundi dura dursu nama san boodatti aansina waan ta'eef anis akka obsatti hamma tokko ilma namaa kana nama ta'uu isaa qofaan hin kabaja nama ta'uu isaa hin jiraanna toltummaan tinyallee nama ta'uu isaa qofaan gargaara jechuudha. Baay'ee gaariidha. Namoota gaa'ee isin gargaartan keessaa biyyuma keessaa moo hanga biyya alaatti yaalchistanii akkami? Akkaataa dhibee isaaniitiin fakkeenyaaf keeziiwwan biyya keessatti hin hojjetamne jira. Kalee, tiruu, onnee, kaansarii. Isaan kuni
manaa kama deemanii riifarii yoo godhaman. So achi dhaabbannee maallaqa isaan gaafataman ragaa boordiin hospitaala biyya keessaa murteessiteen namni kun dhibeen isaa akkana dhibee isaa kanaaf bakki itti yaalamu Turkii yookaan biyya Hindiiti. Maallaqa dhibee kanaa barbaachisu immoo akkaataa boordii fi haakimni biyya Hindii waliin murteessaniin miliyoona 3 miliyoona 4 xinnee hawaasa beeksifna. Achi dhaabbatanii hawaasni maallaqa barbaachisu san itti iyyine jechuudha. Kan rabbiin milkeessee erginuu fi kanuu milkaa'uu baatee miliyoona 1 miliyoona 2 gurree hafu iddoo biyya keessa qofa osoo hin ta'in irra baay'ee dhumaa kan yeroo furnee irratti hojjennu isaanowwan dirqama biyyaa bahanii biyya Hindii fi Turkii deemanii yaalama qobasan akka malee yeroos kanninaaf akka malee irratti illee hojjenna. Biyya keessa qofa osoo hin ta'in biyya alaatti erginu ni yaalchifnaa jechuudha. Pilaas immoo asuma irratti tolooltummaan tuni diinagdee walitti dhabuu barbaachisa. Amma haadha takka ruuza kan ta'ee fi zayita kan ta'ee fi biraa deemuun tolooltummaa miti. Arraaf nyaattee bulti. Yoo dandame maali? Maashina biddeena buusu. Kuduraa dhaleessitee fi hojii takka harqabnee uumneef ilmaan abbaa irraa dhume guddiftu san daftaraa qalama bittee fi akkasiin barsiifattu gochuutu tolooltummaa dhabna. Warrumaan tolooltummaa hojjennu hundinuu asumaan ergaan dubbachuu barbaadu walitti dhameessa diinagdeeti walitti hinee namni dhala gargaaru barus gaddeebi'ee akka furamaan dhaabbannetti. Maaliif kana jabeetta? Tolooltummaan tun akkuma gaarii taate waan ni qabdi, saayid effektii qabdi. Dhiibbaa hirkattummaa fitti. Keessaafuu ammaan bakka sana qaqqabee waan dabarsuu barbaadu yeroo itti tolooltummaan kun waan gaarii jennutti yeroo takka takka amaloonni baratamuu qabne baratamaa dhufa. Gargaarsatti hirkatu kafayyaa qabus akka gargaaramuu barbaadu namniif danda'ee hammaallatee listiroo xalagee cabsee beeksee jiraachuurraa akkamittiin sooshaal miidiyaa irratti bahee gargaaramaa imeejiin jiru xiqqoo uumamaa jirti. So ergaan bakka sanatti dabarsu tolooltummaan haadha yataamaa guddiftuuf akkasiin hojjettu harka qabudha. Hamma danda'ametti ilmi namaa kun fuulli namaa kun azaaba. Keessaafuu dargaggeessi fayyaa qabu fuula namaa dhaabbachuu hin gorsu. Hedduu bareedaadha. Nama tolooltummaan nama gartee kalee tolooltummaa keessa rakkoorra ture haadha nama gargaaraa jiru. Bu'aa hojii tolooltummaa jechuudha. Ammaan bu'aa hojii tolooltummaa jee kan ilaa gammadu keessaa obboleettii takkaatu jira. Akkana dinqisiifadhaas. Kalee jalqaba gaafa dhukkubsattee kaansariin ciiftu dhaqee gaafa fiduu waraabnu obsaanaan jette. Inshaallah niin fayyaa gaafaan fayyee anis akka keessan kanatti isin wajjin tolooltummaa hojjedhaatti. Hayyee hedduu takka galatoomii. Isaan keessa nama tokko affeerraa amma. Abshir. Hayyee. Haseenan.